Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo keenya irraa kanaan mana hidhaa baay'ee hamaa addunyaa keenya 5 waliin ilaalla nu waliin tura. Shanaffaa irratti kan argannu biyya Venezuelaa keessatti kan argamu mana hidhaa La Sabaneta kan jedhamu yoo ta'u, manni hidhaa kun sababa hidhamtoota yookaan sirreeffamtootaaf yakkaa fi ajjeechaan waan baay'ateef eegdonni mana sirreessaa sanaa lubbuu isaaniif waan sodaataniif seeraan ala akka jiraataniif achitti dhiisanii turan. Biyya Venezuelaa magaalaa Maracaibo keessatti kan argamu manni hidhaa kun yeroo hojjetamu karoora namoota 15,000 akka qabatuuf ijaaramus humna isaa ol 25,000 darbees hanga 30,000 of keessatti qabatee ture. Sababbii kanarraa kan ka'e kutaa tokko sababa dhiphachuu irraa kan ka'e sirreeffamtoonni ansoolaa qarqara sibiilaa irratti hidhanii rarafuuf dirqamanii turani. Manni hidhaa kun bakka qilleensaa ga'aa waan hin qabaanneef namoonni qarshii qaban eegdotaaf qarshii kennuun kutaa fi bakka ciisichaa argatu turan. Yeroo tokko mana hidhaa kana keessatti dhukkuba koleeraa ka'een namoonni 700 akka du'an ni himama. Yeroodhaa gara yerootti wal dhabdeen uumamuun namoonni baay'een lubbuun darbaniiru. Isaan kana keessaas bara 1994tti lola uumameen sirreeffamtoonni 108 lubbuun yoo darbu, bara itti aanutti immoo wal dhabdee hamaa uumameen sirreeffamtoonni 196 lubbuun yoo darban 624 immoo miidhaa hamaaf saaxilamaniiru. Dhumarratti mana hidhaa kana keessatti bara 2013 lubbuun nama 69 waan darbeef gaaffii bara dheeraa booddee cufamuu danda'eera. Arfaffaa irratti kan argamu Beeta Kiilaand Prison jedhamee kan beekamu mana hidhaa Raashiyaati. Yeroo tokko hoogganaan mana hidhaa sanaa gaaffii gaafatameen mana hidhaa kunii fi kan biraa garaagarummaan isaan gidduu jiru mana hidhaa kan biroo gara dhumaatti abidda xiqqoo isheelleetti dhaga'ama, mana hidhaa Beetaakaa itti garuu dukkana qofaadha jechuun ibsee ture. Manni hidhaa kun sirreeffamtoota iraarsuu fi reebuun osoo hin taane kan beekamu qofummaan itti dhaga'ame sammuu namaa tuquudhaani. Mana hidhaa kun biyya Raashiyaa galaana gidduutti kan argamu yoo ta'u, mana hidhaa kana seenuufis ta'ee ba'uuf carraan jiru carraa doonii qofa. Mana hidhaa waan hundarraa dhorkame kana keessatti kan hidhaman warreen murtiin du'aa itti faradame yoo ta'u, kutaa tokko keessaa nama tokko qofaatu gala. Kutaa dhiphoo kana keessa guyyaatti sa'aatii 2 akka ba'aan kan eeyyamamuuf yoo ta'u, sa'aatii 22 hafe immoo kutaa dhiphoo mana sanaa keessatti itti qollofameen dabarsu. Mana hidhaa gidiraa kana keessatti namni balleessaan kamiyyuu irratti argame ji'a 6 bakka namni tokkollee wal hin agarretti itti qollofamuun dabarsa. Sa'aatii 2 kenname keessatti akka ba'anii mooraa keessa deddeeman ni eeyyamamaaf. Manni hidhaa kun hanga ammaatti hojiirra kan jiru yoo ta'u, namni tokkoyyuu mana hidhaa sana keessaa miliquu hin dandeenye. Sadaffaa irratti kan argamu Penitentiary of Mexico jedhamee kan waamamu yoo ta'u, keessoon isaa sadarkaa 3tti qoodama. Akkuma akka balleessaa isaaniitti kan itti hidhaman sadarkaa 2ffaa, sadarkaa 5ffaa fi sadarkaa 6ffaa jedhamee waamama. Kana keessaa namoonni murtiin du'aa adabamanii eeggachaa jiraniif miidhaa nama irraan ga'u jedhamee kan eegaman sadarkaa 6ffaa keessatti hidhamu. Sirreeffamtoonni kun eegumsa cimaan eegamanis hokkorrii fi wal dhabdeen kan hin dhabamne yoo ta'u, hundarra garuu taatee sammuu namaa keessaa kan hin banne bara 1980 hokkorri uumame isa guddaa ture. Hokkora kanaan lubbuun namoota 33 kan darbe yoo ta'u, namoonni 200 ol immoo miidhaa hamaa fi salphaan isaanirra ga'eera. Dabalataanis gudeeddiin hamaan raawwatamee ture. Lammaffaa irratti kan argamu mana hidhaa Taadmoor Sooriyaa keessatti kan argamu. Barahaa Damaasqoo irratti kiiloomeetira 2 fagaatee kan argamu namoota Firaansiin kan ijaarame yoo ta'u, seenaa sirreeffamtoota onnee namaa cabsuu fi rifachiisaa kan of keessatti qabatedha. Namichi lammii biyya Filisxeem waggaa 2 achitti hidhame akka dubbatutti mana hidhaadha jechuun bareechuudha. Sababbiin isaa mana hidhaa keessatti xiqqaates guddates mirgi kabajamu ni jira. Taadmoor keessatti kan jiraatu garuu gidiraa fi iraarsuu qofaadha jedhee dubbatee ture. Mana hidhaa kanatti namoota siyaasaa lakkoofsaan himamee hin dhumne itti reebamanii iraarfamanii fi ajjeefaman Si'ool isa lafarraa yoo jedhame itti hin baay'atu. Manni hidhaa kun doormii 50, kutaa xixiqqoo 39 fi kutaa 19 immoo sirreeffamtoonni kophaa isaanii kutaa itti hidhaman qaba. Foddaan doormii hundaa karaa alaan sibiilaan kan cufame ta'us eegdonni karaa alaan ilaaluu ni danda'u. Kanaafuu sa'aatii kamittuu sirreeffamtoonni siree isaanirraa mataa isaanii ol qabanii argamnaan adabbii guddaatu isaan eeggata. Sirreeffamtoonni walii isaanis ta'e
eegdota ol jedhanii ilaaluun dhorkaadha. Namni miidhaan guddaa irra ga'e tokko akka jedhutti ol jedhanii nama waliin hidhamanii fi eegdota ilaaluun waan hin danda'amneef nama tokko argee hin beeku. Dabalataanis eegdota kan adda baafnu halluu kophee isaanii qofaani. Yeroo achi turree poolisiin kophee gurraacha kaawwate nama gaarii akka ta'e nan yaadadhaa jedhee dubbatee ture. Sirreeffamtoonni mana hidhaa sanaa ba'an baay'een isaanii ol jedhanii nama laaluuf yeroo baay'ee akka itti fudhatu ni dubbatu. Taadmoor keessatti reebichi wanta baratame yoo ta'u, kan jalqabus guyyaa jalqabaa seenan irraa kaaseeti. Sababii kanarraan kan ka'e baay'een isaanii qaamni isaanii dhiigaan kan uwwifamee fi kan lubbuun darbes ni jiru. Eegdonni achi keessaas namoota kamiyyuu ajjeesuudhaaf mirga hin barreeffamne qabu turan. Lubbuun namaas homaatti hin lakkaa'amu ture. ISIS yeroo Sooriyaa qabatetti kutaa achi keessaa hunda suura kaasuun boombiin balleessaniiru. Tokkoffaa irratti kan argamuu fi baay'ee hamaa jedhamee jalqaba irratti kan taa'e immoo Guantaanamo mana hidhaa jedhamudha. Manni hidhaa kun addunyaa keenyarraa diimokiraasii sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu Ameerikaadhaan kubbaa keessatti kan ijaarame yoo ta'u, mana hidhaa namoota baay'eef abjuu ta'ee hanga ammaatti jirudha. Kaampiin kun kan ijaarame fulbaana 2001 sababa shororkeessummaa Ameerikaatti uumameen yaada pirezidaantii yeroo sanaa Joorji Buush dhaani. Guantaanamo keessatti mirgi namummaa wanti jedhamu wanti tokko kan hin jirre yoo ta'u, hidhamtoota irratti gidiraa hamaa hangana hin jedhamnetu irra ga'aa ture. Namootni achi keessatti hidhaman kun abdii as keessaa lubbuun baana jedhu isaan keessatti uumamee hin beeku. Guantaanamoon hanga ammaatti hidhamtoota 30 of keessatti qabatee gidiraa fi gochaalee hamaa baay'een raawwachaa jira.